bika meetira dhibbarraa hirkisuu sagalee binnee booyaa fi alhamdulillah laakiin tabiraatu hojii qaba ifaan eegee ibsamee fi osoo hin ibsamin duramee viidiyoon akkamii isin yaada rakkanate ilaaluu ni dandeessan. Bar Somaaliinis biyyuma alaati naa jechuun biyya keenya irraa eega baane booda biyyuma alaati. Ayyeetti bu'ee. Biyya alaa biyyatti manaa taatamtu. Biyyatti manaa. Tola shamar kafuni khawajamtoota fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan waan neeroodha akkasumas isin daawwachaa jirtan Yaasinii fi Saffaan fi Mustariyaadha bageetti keessan bara 2020 takkarraa bara 2020 irraa bara 2020 takkatti baga tarkaanfatanii isin jaa saniif khawajamtoota fi hordoftoota keenya bara 2020 keessa maaltu ta'e taatee Yaasin irra mudate hungaanamo Yaasiniif godhan isin garsiisuuf deemna saniifuu asoo isinitti dheeressuuf salaamtaa isin gaafatanii Saffaanii nama dhiiraa gama kana haadha kaanusu jira welcome isin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota chaanaala YN Oro takkawa Yaasin Najjaash kunnoga salaamtaa dura eegallee jirra waan itti aanu sitti aanna dura Abba YN Oro nudura haasa'u sanbooda gartee nuti aanna salaamtaa immoo isiniin jennee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota YN Oro tu bakka mabbaleen keenya qabdanii fi qabdanii akka isin qabdan abdiin qabaa har'aan tana darsa walii qabnee dhufne Beeshaa jechuudha. Beeshaa. Saniifuu kabajamtoota fi hordoftoota keenya bara 2020 keessa akkasuma akkuma beekamu bara 2020 takkatti chaanaala keenya subscribe bara 2020 takkatti subscribe kuma dhibba ni seenne jennee tabdanii turre garuu akka rabbi malee taatu haa ta'u chaanaala keenya haa godhame chaanaala keenya eega haa godhame booda uummanni Oromoo guutuutti na bira dhaabbatee galatoomaa diiyaaspooraa maaliif nama biyya alaatti qabaachuun bareedaadha saniifuu galatoomaa isin jenna warri na bira dhaabbatiin har'aan tana bara 2020 takkatti galatoomfachuudhaaf dhufeen isin jaa akkasii gaa isin homaa jettame. Nutis gama keenyaan dhugaadhaa gadda amma dura gaddinesa walumaan gaddinee turre Yaasiin qofaa miti numa hunda gaddee gadda san gammachuutti gaa jijjiiranii har'a xiqqoo sagaleenis gaa bifa haana jira maatii miti. Kanaafuu gadda gaafa sanii guutuu gaa gammachuu jijjiiranii gaa obboleeyyan keenya kanneen biyyoota alaa keessa jiraatan dhugaadha nama alaa bichaa bikka hundaa'u qabaachuu waan guddaadha. Namni keenya bikka jiru akkanatti wal cinaa dhaabbannee oduu wal ciccimsinee waan guddaa takkaatu uumamaa ilmaan Oromoo dhugumatti akka mataa kiyyaatti hedduu takka Yaasiin gammadee jira gammachuu Yaasiin nutis waliin gammannee jirra. Onnoo gammachuun teenya gaa tanuma fakkaatti amma dura isinii maraa ture viidiyoo gaa amma dura kaameeraa fi laaptooppii bitamee ture har'aan tana ammoo booyaa maayikii bikka meetira dhibbarraa hirkisuu sagalee binnee booyaa fi ifaalee gartee qulqullina kaameeraan gizee martu ifaa kana gizee fayyadamtu waliin waan bareedaa takkaatu uumama jechuudha. Kana binnee dhufnee har'aan tanaas gamanumaanuu gaa warra gaa Yaasiin itti ergee gaa waan amma laaptooppiitii fi kaameeraa binnee turre booyaatii fi kana achumaan gaa yoo maqaan nuudhee jaanis maqaa dhahee galatoomfatu yoo kaanis gaa akkanumatti an ammoo gama kiyyaan galatoomaa isiniin jaa kabiraa dabalatee yoo jiraate. Duraan dursee dhugaadha maqaan dhaheen ijaanii isaan hundinuu haa ta'u garuu kana laaptoop London irraa dooraa 700 ergitee bitannee turre garsiifnee jira viidiyoo akkasumatti kaameeraa irraa ismaalanii nurraa irratee ture maallaqa ittiin hundaanii jiran haa ta'u ammaasii obboleettiin ta'e takka dooraa 150 nu ergitee leensii ijaa xiqqaa 50 milli binnee turre kalamada ammaasii kana fi ammaasii ifa amma binne kana walitti obboleettiin ta'e takka Ameerikaa irraa dooraa 400 ergitee ichi booda kana obboleessa kee tokkos Kanaadaa irraa dooraa 350 ergee kana dooraa 400tti binnee jirra kana jechuun booyaadha booyaa ichi booda abbaa sadiif keessa qabaa jechuudha abbaa sadii nama lamaan fayyadamta
Fakkeenyaaf nama lama yoo nuti karaarra interview godhu jiraatan nama lamaan fayyadamta. Kan ammoo wireless isaati jechuudha. Kun yookaan kan ammoo receiver isa yennu sani kan ammoo karaarratti prank kana kanallee dalaguu ni dandeessa jechuudha. Public prank akkasii kana doolaara 400 ichi boodana ifaan kun abbaa ampoolii abbaa jaatti keessa asitti kanas dura washan sanifu doolaara 550 jechuudha. Akkasitti ichi boodana kana binnee dhufne jechuudha. Onni kunis taayitoon qabarani kunis maali shamshaa isaati. Isaati sanifu ichi boodana akkana godhee Faga kana namni raanfatu hin jiru mana footootti hattiin ka'e gaafa dur mana footootti ittiin ka'e hin jiru akkana qonnoo kana shamshaa isaa kana keessa eega kana keessa suuqee booda as keessaan fiddee ichi keessa ampoolii keessa kana jechuun ammaas istaandii isaati wajji deemu kun istaandii jechuun wanna irra dhaabbistu ifaa kana gubbaa dhaabbista akkanatti irra dhaabbista jechuudha irra dhaabbista jechuun boodana ifaa irra keessa kana jechuudha kaameraanis ni jira. Obboleettiin inni akka inni suutii irraa maallaqa nu bitee istaandii amma telefoona irra keenyee maru jiru kana isiitu nu bitee jechuudha. Saniifuu hedduu nu gargaare galatooma isin jenna maqaa hordoftoota waa'ee noorootiin sababni isaa silaa hordoftoonni waa'ee nooroo chaanaala kana subscribe hin goone yookaan ammoo nu jajjabeessine nu hin beekan uummanni. Waan isaan subscribe nu godhanii waan isaan nu jajjabeessanii fi uummanni nu beekee nu gargaare jechuudha. Saniifuu maqaa keessaniin galatooma isin jenna hordoftoonni waa'ee noorootis akkasumatti obboleettii xiyyaata Ameerikaa irraa doolaara 400 bitee sunillee ilmoon qabu jettee saniifuu du'aa naa godhaa jettee hordoftoonni waa'ee nooroo akka isin ilmoo harkattu du'aa itti godhaa fi jenna komentii jedhan agarsiisa. Ni qabdi. Lakko rabbiin haa kennuufi saniifuu obboleessi kiyyaas Kanaadaa jiraata. Eegaan dhufillee Kanaadaa amatuma 2 jee saniifuu silaa waan guddoon si godha garuu kanuma naaf guddifadhu jee fuula duraa inshallah wal gargaarra jee amal 2 eega dhufe Kanaaduma sanuu naamichuun namarra jira jechuudha. Kana godhee na gargaaruun hedduu takka waan guddaadha jechuudha. Sababni isaa Oromoon akka muna yommuu wal bira dhaabbattu bareedaadha jechuudha. Saniifuu haala kana sun maal jettaa? Anis iddoo sakka galatoomaa nuti na dhaabbachuu keessaniif Oromummaa walii qabaachuudhaaf walii beekuudhaan Oromoo ta'uudhaan nu gargaartanii iddoo sakka galatoomaa YouTube keenya nurraa badee hedduu takka gaddinee isin hundinuu hojii gadditan isin qofarraan bannee nu hundarraa badee Oromoo hundarraa badeetti nu hojii gadditan akkasumas gadditanii lafa nu dhiisne gadditanii bakka akka YouTube keenya san irraanfatu kanaanillee nu cinaa dhaabbachuu jirtan waan nuti feenu meeshaa fi kanallee nu cinaa dhaabbachuu jirtan hedduu galatoomaa irra guddaan mas hordoftoonni keenya silaa nu laalanii YouTube keenya nu guddisanii bakka guddaan nu gahuu baatanii namni har'aanta nama gargaaru kunuu hin beekamu namni nu beekullee hin jiru hordoftoota keenya takkaffaa kan galatoomfachuu qabnu jechuudha galatoomaa warri viidiyoo kana laaltanii laayik gootanii sheeris gootanii nama nu barsiistanii itti aanee warri hordoftoota keenya irraa nu beekee hordoftoota nuti nu cinaallee dhaabbatee dandeettiidhaan maallaqaanis waa hundaan nu cinaa dhaabbattan galatoomaan isin jaa biyyeertan hundattuu. Akkasii saffaan ati Angaasa wajjin fixadheetiin jira meeshaan bitamte waan hundi godhame galanni keessan gaa guddaadha dachaadhaan isin haa deebi'u akkasumatti gaa galata keessan darankuu wanni deebisuu qabnuun viidiyoo gartee kwaalitiidhaan gartee waan bareedaadhaan gartee waan isin gootan kanaani nuti Oromoon gartee isin gammachiisne waan isin barbaaddan isinii hojjennee gartee viidiyoo qulqulluudhaan waan isin daleeydan kana wanni isin daleeydan har'aan tana xiqqaa fakkaatu malee seenaa yaadatama waan guddaadha waan barabbaraan yaadatamu inshaallah waan irratti haasofnee osnuu miti kanaafuu galatoomaadha inshaallah. Ewa 50 million isiitana obboleettiin tajaajila hundi hin garsiifne beekte kan amma zoom godha background yookaan kan amma duuba keenii dho'isaa jechuudha. Saniifuu liisii kana nu bittee isin haa galatoomtu jennaan. Akkasii ammallee liisii to'afe warri nu gargaaru nu qunnamuu ni dandeessanii gama keessaatiin liisii fayyijaa pirankii kana paabliik irratti itti dalaguu dandeessu karaa irratti saniifuu guddaadha inni suni kun 50 million kun xiqqaadha naamichuun gizee biloogii fi yookaan ammoo istiidiyoo keessatti kaammoo pirankii karaa irratti isa kana wajjin karaa irra fayyadamtuu ta'e warri nu gargaaruu feetan nu gargaaruu dandeessanii jechuudha. Saniifuu galatoomaa isin jenna kabajamtoota fi hordoftoota keenya.
galanni guddaan ammaasii isini warraan nu subscribe godhee bakka diimtu san tuqu warra shaayii fudhatee achi booda ganaa chaanaala keenya kana laayik godhu warra yeroo fudhatee kumbula keenya jala taa'ee ammaasii koomentii barreessu galatoomaa galanni keessan kana horaa bulaa deebanaa. Kana gaa hordoftoota fi kabajamtoota waa'ee yeroo tuub ifaa kana kunoo akkuma agartanii kaameraan isaa yeroo ifaa kanaan shidanii yeroo marrees kana fakkaata fiidiyoolee buutis akkuma agartanii kanas akkuma agartanitti ifaa diisanillee shidime garaagarummaa guddoo qaba. Kanallee ni shida laalaadha. Kunis akkanatti istiidiyoo gisee kana ibsan istiidiyoo inshaallah fuulduraaf yaasin tabiraa tolchuu yaada qaba. Istiidiyoon tan hedduu nima bareeddiis alhamdulillah. Laakiin tabiraa tolchuu yaada qaba. Ifaan eegee ibsamee fi osoo hin ibsamin duramee fiidiyoon akkamii isinuu yaada rakkanatti ilaaluu ni dandeessan. Fiidiyoon keenya fuulduraaf inshaallah waan fedhee hojjennee kwaalitii guddaa akka qabuun akka isinii dhufu isinii ibsuudha dhufne kaameraa na fidee na bira fidee. Kono ifaanis kana agarsiisa ifaa. Ifaanis kono kana fakkaata. Gisee kana laalan namatti tolalleedha. Adii kaannanis keessaa as ifa ampoolii gurguddoo abba lamaa as keessa jira. Tokko asiin jira abbaa lamaa jechuudha. Silaa nuti waliin kakkaawwee kana isin garsiisuudha qabna ture laakiin ni ulfaate. Laakiin amma isin garsiisee jira kunoo kana fakkaata. Akkasiin jaayee. Umarratti okkee waan jettu naa jechuun warra nu gargaara kanaaf kanas. Warra nu gargaare galata gurguddaa qabdan rabbi booda warri galatoomfannu hordoftoota keenyaa fi warra nu gargaare hordoftoota keenya warra nu gargaare sanillee hedduu kanaaf galatoomaa naaf ulfaadhaa bakka irraa baastanii nu gargaartan san rabbiin guddoo isiniif haa buusu. Amma sonni raguddaa na gammachiise jaalala isin nuuf qabdan kabajaa isin nuuf qabdan bakka guddoo akka nuti geenyu akka isin yaadaa qabdan saniif nu cinaa dhaabbattanii isin nu gookeessaniif nuti gammachuu gurguddoo akka qabnaa hedduu kanaaf galatoomaa isiniin jaaladhaa biyya alaatii fi biyya keessaa fi biyya arabaatii fi biyya hunda warrummaan yuutuub biyya alaa gisee toona biyya alaa ta'e biyya arabaa ta'e biyya alaa fi biyya faranjii ta'e Ameerikaa okay naa jechuun bar Somaaliinis biyyuma alaati naa jechuun biyya keenya irraa eegabaane booda biyyuma alaati ayyettuu biyya alaa biyya bitti manaa ta'amtu bitti manaa biyya keenya akkasi ani biyya alaa ati biyya alaa Ameerikaa mana fudhate an biyya alaa Ameerikaa Kanadaa mana karahan amma namni gisee telefoona wal dubbisu biyya alaa jirta hawai bara biyya alaa jiru biyya arabaati jira jambe adaka tani ya warri biyya alaa irta nun atis biyya alaa jirta garuu biyya alaa keessa biyya arabaa jirta biyya alaa jiru okay yetu Tiyatu nama jibbisiisti laakiin namaas ni jaalachiisti bareedu dura biyya jaalala namaa qabdu. Namichi biyya freedom rafaa oolta yoo beete. Yoo beete immoo. Ayi hojjedduun hin jirtu. Ayi deemi taaksii kabalii maarreen hin jirtu biyya kana bareeda garuu biyya jireenyi bareeda. Maallaqaatu hin jirre malee maallaqni amma biyya kana hin jiru laakiin jireenyi bareedaadha. Warri gaa biyya jireenyi bareedaa hin ta'ini maallaqni jiru san jirtan maallaqa kanaas darbitanii nu gargaartanii jiraadhaa bakka irraa darbitan san guddaa fideetti darbu sarabbiin ni jiraa mitiisa. Xiisha barakkanatti irraa ol baastee nama gargaaruuf baaste akkasumallee san dachaa dhufee buusa. Saniifuu galatoomaan isiniin jaawalla hedduuta kanaaf ulfaadhaa humna dheertuu nuuf jiraadhaa fuuldurallee akka wal gargaarree akkanuma wal gargaaraa akkanuma bakka guddoo waliin geenyu nutillee booda yoo guddanne akkanii fi yuutuubara nurratti xiqqaa qabeeshaa hin qabne binnee fi gargaaru inshaallah. Waada seenna gamanumaan wallaahi laazim leennu namni nama gargaaru jechuun hanqa nama gammachiisu nutiitu arke. Saniifuu inshaallah rabbi bakka guddoo nu haa ga'u jaaduu nu gaha nu godha. Akka nama gargaaru nuti illee inshaallah. Inshaallah galatoomii haadha mana xiyyaara bareeddee jirtu maashaallah. Galatoomii tila. Footoo takkan si kaasa kanatti. Okay kunis sooressa jaarraa abbaa gadaati kunis Sheekh Bakrii Sabalooti abbaa qubee afaan Oromoo barreesse. Kunoo achi gubbaa jiranii wanti kun ol fagaate silaa gadiisiisa garuu gaafa sanillee an ilaa jala kanatti hin godhuu fedhe mustariimaatu nuti ol siisi. Anaa kadhata qaba. Amma garuu gadin siisa jechuun inshaallah background aanallee namni yaadee guddaan akkana ta'e kun kajoolleetii fi kadhalaatiin hanjaani garuu amma gurraachatti hin deebisaa jechuudha akkasii oolomee hoggota kohotoo anna rakkame. Okay. Qabdumtoota fi hordoftoota keenyaa guyyaan kun guyyaa biraati gaa akkasitti eega waan kanatti goggoone booda akkasitti anis duraan fuulli kiyya gurraacha har'a garuu akkaan diimadha abdiin qaba. Isinis komantii jala barreessaa. Saniif qabdumtoota fi hordoftoota keenyaa wallaahi injaami galatoomaa baay'ee takka keessatti kuma 20 geessanii jirtanii. Inshaallah ammaasii akka itti fufnee kuma dhibbaan geenyu abdiin qaba.
akkasumas rabboojii inshallah yoo rabbi jee akkasumas warreen nu gargaartanii nu bira dhaabbattan maqaa hordoftoota keenyaatii fi akkasumas galatumaan sinjaa ilma oromoo gizii wal gargaaran walirraa bareeda gizii wal bira dhaabbata walirraa bareeda inshallah waan nu gargaartaniif galatuma anga warra na gargaare waan injeeftu qabu jechoota tunarra hanqata silaa naate alibirraa isin yaameetiin warra na gargaare kana naaf bollisiif injaa garuu doktor artist alibirraa abbaa keenya adeera keenya nurraa fagoo jira saniifu inshallah waan nuti goonu follee caaltina eewa nutillee du'aa isin godhaa jirra haa ta'u garuu guyyaa tokko yoo fi alibirraa ormi dheereessee wal nu garsiise hordoftoota kee tokko gaaf tokko na gargaaree jira isaaniif meenaa walli si jeetiin isa san gaafachuun ni danda'a yookaan kaan ammoo ni mala inshallah ta'ala galatoomaa hanga viidiyoo biraa wal agarutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh